بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawwattoota fi hordoftoota keenya warreen chaanaalii markazul muhaajir jalatti argamtan hundi keessanuu har'aan tana akkuma argitan sheekha keenya kabajamaa fi jaalatamaa kan jaalannu wajjin sagantaa bareedduu nama hunda fayyaddu jennee yaadnu qabannee isin dhufnee jirra. Sagantaan sunis maal jechuu keessan hafan qabu. Sagantaan akkuma barame gaafii fi deebii waa'ee fatwaa waan takka irratti sheekha gaafadhaa sheenii nuuf deebisaa gabanumaanu ana gaafadhu malee gaafii teessan hundaati jechuudha. Kanaaf duraan dursee sheekh keenya baga yeroo ta'e qaalii irraa aarsaa kafaltee asitti nuuf argamtee welkaam sin jenna. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تولى سمعنا تسني في تكيو baga nagaan dhiyaatte ana dhufuu jechuu teessaniif galatooma. Hayyee daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti hanga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turan afeerraa teenya. Sagantaa tun hedduu isin fayyaddi jennee yaadna waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa dhaamsa keenya. Gabanumaan gara sagantaatti yoo deemnu sheekha gaafiin takkaffaan akkana jetti. Haadha manaati osoo nagayaan wal dhabbii takka malee osoo waliin jiraatu jirtu haati ta'e ani intala tana arkuma isiituun fadhu intala tana hiikii yoo siin jette shari'aan asirra maal jettiin? Warri lamaa wal fuudhee waliin jiru nagaa waliin jiraasu jira. Haati ta'e intaluma tana jibbite. Hiikii ani fadhu intala tanaa siin jette. Shari'aan waan kana akkamiin ilaaltee qaalii aadaa godhuunis dirqama. Bismillah. Asirratti hadiisa sahihaa lama sabate. Tokko Abdallah ibn Umar irraa Abdallah ibn Umar jaartii takka fuudhee qaba. Jaartii sanniin jaaladhaa jee. Umar immoo isin jibbaa jee. Hiikinaan jedheetiin hiikuu didee jee. Ergamaa Rabbii egetti gaafadheetti. Hiikinaan jedhee ergamaa Rabbii salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi. Eegasanii أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في السنن وديفم كيسة اللينا من تقوير كما ربي قافته جارتي تكفور إيقابا جارتي سنقما والإنجرة آتتي يموي سيسن إجالته أكم ولا جنان آتتي والقيته لا جنة جرتي والقيته لا جنة رسيل أبتي يوفيته لا سن تيفادو يوفيته لا سن إرغري جئني معنى سني هذا تيتي ولي أجج هذا تيتي ولي هيكي جتشوبانا جاء إرغم ربي صلوات ربي وسلامه عليه نورا والنسبات حديث الرأك كان هاجعا يارتي أتجالة تتكيوتا أتي ولي قلت لك أبدا يو هذا فبان هنجالتين hiikuu qaba moo hiikuu hin qabu? Hiikuu qaba jedha. Xaa'aa haadhaaf abbaa godhuuf xaa'aan haadhaaf abbaa guddoo waan taateef jecha. Asirratti qawlii warri ahlal ilmii kan takka jira ibsa hadiisa lamaan kanaa jechuudha. Sun maali jennaan intaloon tun jedhan taatiif jalaa qabdu takkaa taate waliin jirtu tun yoo intaloo diin qabdu انتلو ديني سيكي ست مستقيمة وفي أخلاقها طيبة نما ديني سير رتقت دابتو تحالا أمال لي سير لي غاري يوتاد هيكين هذا فبان هيكي سينجا أنكون وان سبباهن كم تكايو إجا شرعي ربي تلالو أصنتهن إسانون مدين الرفاء بين يوتاته هل إسان لالنين هل سببا شريعة كست سببا قهادة إلا قهادة جيتشون كم يوتاته إساني قلوا واجبا متجأن كما رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه الطاعة في المعروف
nama jechuun waan gaarii taate keessatti jedhan waan sharciin hamtuudha jetteetiin hin laalle keessatti. Amma waan sharciin hamtuudha jettee laaltu keessatti waan faallaa shari'aati jedhamee laalamu keessatti laa xaacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliqi jedhan. Maaliif jennaan xalaayidhi kun jedhan sababaan maletti xalaayidhi hin gahu. Sababaa gahaa irra gadaanaa wanni jedhamuuni xalaayidni haram jechuullee baan halaal jibbamaadha. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti sadarkaa xalaaqatti gahan sadarkaa 4 san dura kaa'ee 5ffaan ka xalaaqattiin gahan godhee jedha. Hadiifni tuqaalleen keessa jira. Hadiifni ragaa quraanaa kana wajjiin akkasumaan qawli warra ahlal ilmi hedduun karaa kanarratti deema wajjiin hadiifni sunillee jedhan ma'anaa aayaataaf keessaa qaba waan ta'eef ni jabaataa jedhan. Ma'anaan isaa sirriidha. Sunuu maal jechuudha? Halaalli jibbama ennu xalaayidni jibbama halaaliiti jedha. Waan jibbamaa kanatti waan daruurii taateef takka rakkinna ta shari'aan rakkoodha jettee malee furmaanni biraatii fi halliin biraa wanni takkallee yoo hin jiraanne malee wanni itti nama geessu hin jiru jedhan. Yoo falli biraa hiikinsaan malee hin argamne halaalii biraa waan ta'eef akkanuma haadhaaf abbaan intala diin isii keessatti gad dhaabbattu haala amalli isii gaarii taate sababaan maletti ka'ii hiiki yoo namaan jedhan waajibaa miti jedhan haadhaaf abbaa xaa'aa godhuun kana keessatti maal jennaan xaa'aa godhiinsi bilma'aruufi waan gaarii keessatti jennaani jedhan. Amma yoo cinaacha diinii ilaalanii diin keessatti gad dhaabbattuu miti haala amala keessatti illee nama gaarii miti jechuu ilaalanii jedhan gaafa kana jedhan gaafa ofirra waajiba ta'u. Wa'illa yookaan waa mara keessatti xaa'aa namaa godhan jechuu miti. Haadhaaf abbaalleen asuma keessa jirti jedhan laa xaacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliqi. Wanni tun sababaa yoo hin jiraatin akkanumatti kaanii hiikuun macsiyaa taate waan taateef jecha isaan jechuun sirra waajiban tahuu jedhan yoo sababaan diin sababa jedhee sababaa gahaadha jedhee diin laalu bakka kana jiraate malee jennaan isii tana. Mashaallah abbaan gaafii tanaa sii deebite jeetii yaada. Gaafiin lammaffaan dubartiin takka hayyama jaarsaatiin malatti mana murtii dhayitee faskii yoo if goote nikaan hayyama jaarsaatiin alatti ni hiikamaayu. Gaafiin tun yeroo hedduullee deddeebi'aa oolti. Waan jechuun yoo kitaabawwan fiqiiwwan islaamaa keessallee gasseenan masalaa tana namni waa beeku guutuulleen argatuu danda'u. Kitaabawwan fiqii ta madaahiba afraniitii fi akkasumaan madaahiba fiqii hanbaliyyaa kitaaba mughniifa akkasumaan al-muqni' al-kaafiifa ibn qudaamah kitaabawwan akkanaa kana keessa yoo gasseeniitiin jedhe kitaabawwan fiqii babal'aa islaamaa keessatti ni argata waan ta'eef jecha al-fasakh بدون علم الزوج أو موافقته جانيتين أسرى دبتمت جارتين من مرتي ليتي أفيكو دندسي كجارسي قبان قبل تكايو كجارسي يادا كنا هنفراتين كيادا كنا إن هندقرين اسم دوبا ليتي أفيكو دندسي هندندسو جاني كني أسو جارسي قبان قبل تكايو كجارسي وان كنا inni illee yaada kana hin fudhatin isumaan alatti faskii waraqaa argadha jechuun baaxilaa jedhan ni kenni akkasanitti namarraa bu'u inuma hin jirre jedhan abadan illaa fi haalatayni jedhan akkaataa lama keessatti malee akkaataan tokko waan jedhan fi haalati daruura oo fi haalati lghuyuubii jedhan haala rakkinnaatii fi haala takkaayyuu akkaataa jaarsi fagaatee arguu hin dandahin jaarsa qonnamuu hin dandahin bakka inni jiru hin beekamne bimaanaa
jaarsi dhabamuutiin jedhan fugdaanu zawjii gaafate yoo jaarsi gara nabuutiin isaa dhagame garuma takkaan illee isa qonnamuu dadhabaniitiin jedhan gaafa kana naman itti dheerate yoo jette jaartiin tun faskiif godhuu dandeessii jedhan haalatu daruuraa jechuun immoo jedhan waan namni marti illee ragaa ta'u kanamuu beeku jedhu kala fuudhe mana ittiin godhu hin nyaachisu hin uffisu waa takkallee waan yoomiyyaan guyyaa har'aayyuu ittiin ooltu hin qabdu. Yeroo kana muwaafaqaa jaarsaatii fi haa jaarsi beeku takkaayyuu jaarsi yaada kana fudhatu malee jechuun dirqama ta'uu jedhan. Haala daruuraa jechuun waan dirqama jireenyaa ta saniin alatti jiruun dhaabbatu hin dandeenye keessa yoo kufte qaadii dhayiteetiin faskiif godhuu dandeessii jedhan kun haala daruuriitii jedhaniin. Amma haala kanniin lamaaniin alatti akka jaarsi dhabame akkaataa jaarsitti qonnamaniin dhabu takkaayyuu immoo haala rakkinaa ta har'aayyuu wanni ittiin jiraatan akka itti oolanii bulan hin jirre haalli akkasii si mudu haala kana keessatti beekumsa isaa osoo inni quba hin qabne takkaayyuu osoo inni yaada kana hin fudhanne haala kana lamaan keessa ofii kun hin dandeessi. Kanaan alatti ni kenni qaadii dhaqanii waraqaa faskii fudhadhee dubartiin jettu guutuun baaxila beeytota islaamaa bakka jiru maratti akkasuma akkuma jenne kitaabawwan islaamaa gurguddaa ilmi warroota ilmi hadiithaatii fi akkasuma usuula fiqiititti gaddeebi'ee yoo ilaaleetiin jee kitaabawwan akka maqaadhaaf isinii kakaasee kana guutuu keessatti waan argatan fuqahaan islaamaa kanarratti muttafaqiyyan waliigaloodha. Kanaafi hin dandeessu dubartiin takkalleettuun akka waliigalaatitti jecha qur'aanaatii fi hadiisni rasuulaallee salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi irratti qajeelchu ulumaan islaamaa gurguddaa warroonni kitaabawwan fiqii kaayanii kana keessaa fudhatame jedhan yaada isaanii irra dhaabbatanii osoo hin tahin qur'aana kalaama rabbiitii fi hadiisa rasuulaa keessaa burqisiisuun fatwaan akkanaaf godhamtii jettaniin kanaaf ni kenni abbaan manaa hin beeyne ka inni yaadan fudhanne haala lamaan dubbanne kanaan alatti ni kenni hin bu'u ni kaahuma namaatu sirra jira yoo heerumtellee ni kenni lammaffaa sun sitti hin qabatu umrii teezinaa godhaa jiraatta ni kenni namarraa bu'uu hin jiru kanumatti ka'aniitumaan qaadii dhaqanii waraqaa fudhataniitiin hiikamne jechuun baaxila dhara jedhan. Maashaallah wanni kun waan yeroo ammaa hawaasa keessatti akkaan heddummaatu waan ta'eef irraa fayyadamaa akkuma isheen isiniin jaan ni kaan lammaffaa hin jiru baaxila irra jirtaa jechuudha. Obboleettiin teenya takka urjii alijii jedhamti akkana jetti nama tokko wajjin gaa'ila ijaarranne shartiin nikaan irratti hidhames akkaan maharii 30,000 wanni du'aa yookaan wanni manguddoo 20,000 bakka silaa aruuza naaf godhu san qarshii 60,000 harkatti naaf kennuudhaan waadaa naaf galee jetti. Yeroo nikaan godhame booda kamaarii ergee jira garuu haba guddootii fi kan baallama naaf seene san naaf hin kennine. Anis dawwalee yeroo inni bira dhufee bakka isiin jirtu dhufee inni yaamee dawwaltee anis dawwaleetiin waan takka bitadheetiin dhufa maallaqa san naaf ergiin jeeni jette. Inninis duroo kootu asittiin siif kannaanaan jedhee na yaame. Tole jedhee isa bira deeme. Yeroo ani isa bira dhufe natti garagale. Anis natti garagaluu isaa yeroon arge jalaayin baafadhe yookaan jalaayin badee jette. Bismillah haasawuun dhugaadha haasawuun dheeraadhaa beekamaa irraa si gabaabse. Egaa maaliif jennaaniin hasalatil maqsuud. Hamileen deemnuuf argamte waan ta'eef jecha. Gaafiin akka kana jetti dura waliigalteen teenya wanni ni keenya irratti hidhame 30,000 mahariidha. 60,000 immoo harkatti bakka silaa aruuza waan silaa cidha isii godhuuf aruuza godhuuf san harkasii kennaadha. Kana beeyne tamanguddoo sun hoomaadhi manguddoon gabbara nyaatti tamanguddoo sana waanuma kaajibaa warra isaaniitti hin dhaqan. Waan ulfinna haadhaaf abbaati jechuudha. Tole haa taatu suni akkuma jirtutti taate maaliif jennaaniin
ulfinni haadhaaf abbaa silaa eega walii galanii shartii haa taatu kun waan fedhiin nama isaatiin silaa namni godhu ammaaf meetaa isaanii isaan irratti haasan waan mikeen irratti hidhame san irratti deebifnee yoo haasofne fedheeta haadhaaf abbaatu keessa haa naqu akkasumaan ta'e si faruuzaan godhuu keessa haa naqu wariin irratti walii galanii mikeen irratti hidhame. Maharii qofatu keessaa kenname kun waan hin kennamne waan jedhamu gaafii ta'e keessatti gaafii isiin gaafatte keessatti ibsamaa jira. Kanaafuu sharciin haala akkanaa kan akkami ilaalti beellama namaa seenameetu gariin kafalame gariin hin kafalaminidha. Gariin kenname gariin hin kennamnedha. Duuba haasawuma isii keessa wanni mul'atu natti garagalee jechuun beellamnuuf duratti illee hin jiru guutumattuu siin kennuu jechuun isii kaaduun argamte moo suutuma sii kenna na eeggadhuun beellamni jira. Bakka san silaa osoo qajeeltee nuu ibsitee barbaanne wanni gaafattanii addaan baafattan jirtu bakka san. Abaditti guyyaa duraa saniif abadi siin kannuu miti. Yeroo saniif xiqqoo waan jennee taruuza seennee eegas siin kannaa naan jette. Ammas na shawwatu deemaa jeete bira deema jette. Eegas ammoo gaafannaan yoo waallaqa sannaa kannate malee hin dhufu jennaan anis yoo bakka waallaqa sii kannu siikee naan jette. Siin kennuu jechuudha haasoo. Tole bareedaadha. Ammas duraan jaartiin qabu naan jechaa ture eegas akka jaartii qabu sanatti himette. Suni ulaagaa keessa hin jirtu sanirraan haasofnu. Jaartii qabaatuutii fi dhukkuba dubartii dabara kanaati. Suni dhukkubni isaanii sun waan dhukkuba dhuunfaati. Rabbiin guddaan dubartoota afur fuudhuu karaa godhee maslahaa isaanirra beeka. Ulaagaa keessa illee hin jirtu. Ulaagaa keessa osoo jiraatte dhugaadha waan irratti haasofnu jira. Qawlii warra ahlal ilmi illee yaada irratti kennatamuutu jira. Ammaa fi ulaagaa isiin jettu san irratti dubbiin gara boodaa gara duraa lafarra harkisanii boodarra dirree bahamteetiin siin kennu jechuun mul'atiinsi mul'ate argamee jira. Akka beellama isiisan guutuuf hin deemne argamee ture. Bakka horii san sii kennu sii hiikuu wayya sii hiikeyyuu jeen jechuudha. Baarakallahu fiik. Bakka akkanatti addaan addeeffatuu barbaanne. Kanaaf intalli waan jechutti jirtu gaafiin isii guddoon beellama naa seename beellamni waan naan guutaminiif jechi jalaa baafadhee jetti. Horii maariillee fudhee jetti. Akkana gaara. Horii maariillee fudhadhee beellamni illee waan naan seenaminiif jecha jalaa baafadhee jetti. Akkaan. Baarakallahu. Duuba bakka kanarratti jecha rasuula rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi jecha tana qabanneetiin jechuudha. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج يا رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه إرهيتي ونسنقوتو أبدني إرهيتي أولاغا ونشرتي تيسنقوتو أبدني وان دبرتين حلال فتنيج وان دبرتين حلال فتنيج مهري في وان مهرين تين اللي في كيسا قبايا نورمان الإسلام جتشي أكا ولي قالاتي شرطي انتو شرطي فلا كتاب ربي في سنة رسول وان انتهيني جام أكس جتشون شرطي انتو أولاغيتشكو وان حرامي وان في كيسا تنقبتيني جام وان ربين أورغي وان ergamaan isaa dhoorge waan of keessatti hin qabatiniin guutuu waajibaa jedha. Kanaaf yoo ka hin guunne taate namni kun intaloon tun faskii na godhi jechuu ni dandeessi. Namticha kanarraa xalaaqamuu dandeessi sababaa dhiphinna isarraa argamte kanaaf na'am ni dandeessi jedha. Jalaa baafadhee jette amma isiin. Jalaa badeeyyuu jette. Asirratti waan baruu barbaanne
eega isaa walitti hidhamtee jalaa badde moo osoo isaa walitti hin hidhamin jalaa badde? Osoo isaa walitti hin hidhamin. Walitti hin dhufne. Warii isii immoo argatte gaafa dura harkaan gahatte jechuudha. Nama hariisan jechuudha. Hunka jala dhiirate malee. Kanaaf silaa akka kana jenna. Karaa isiitiin osoo hin karaa maatii isitti erganii maatiin amma eega isin adda baatan nuti wanni gurbaa hawaa nuti taraa inni deebifnaa fi nu deebifnaa jedhaniitiin gaafii warri isaanii akkana. Silaa jalaa bahee tanan orgate illee na orgate waa lama gaafiin isii jajjabduun bakka kanatti. An sababaa inni waadaa naa seene san naa guutuu dhabuutiif jecha jalaa baafatuu danda'a. Jalaa baafatuun afaan biraatiin ni hiiki jechuu ni danda'a jechuudha. Eega jalaa baafatte lamoonni bakka kana jiru na hiikiidha. Na hiikiidha. Tabiraati warii maharii ka isarraa fudhadhe sani warii maharii ka fudhadhe san halaal naaf tahamoo warii isaa ni deebisaa fi jechuu gaafiin jajjabduun bakka kana jiru. Humna dubbiittu bakka tana lamaan keessa jira. Kanaaf boleettii teenyaaf namni biraallee asumaan irraa fayyadama jedhee yaada. Akkuma reef akeekaatiin eegale sanii jechuun kitaabawwan waa'ee kana bal'inaan haasa'u kitaaba al-muqni'ul kaafii libnu qudaamaa fi akkasumaan muqnii kitaaba isaa kitaabawwan akkasumaan shaafi'iyyaallee ka fiqii kitaabawwan warroota maalikiyyaatii fi kahanafiillee khilaafa waa xiqqoo isaan jidduu jirtu waliin namni martuyyuu bakka tanaa keessattuu kitaaba madhaba hambaliiti olumaa gurguddoo hambaliyyaa keessatti masalaa kanarratti wanni deeman namtichi eegaa gaafa duraa waadaa seeneetiin jedhe waadaa sayyoo guutuu baate jaartiin faskii dandeessi na hiiki jechuu ni dandeessi sababaa waadaa guutuu dhabuu isaa saniif jecha gaafatuu ni dandeessi jedhan lafdii hadiisa kanaa jala dhaabbannee inna ahaq ashuruuti ayyuufaa bihii jechuu kana jala qawlii warra ahlal ilmii cufti irraa dubbatanii na hiiki jechuu ni dandeessi jedhan hadiisa dubartii makamuu haa ta'u uzriin maletti na hiiki jettu jannanni irratti haraam jechuun hadiisa jedhu san jala isii baasaa jedhan uzriin kun gaafa dura shartii seenee fi shartii nikaa keessatti godhame yoo guutamuu baate na hiiki jechuu dandeessi jedhan. Akkuma isiin jette sani jalaa baafattee jalaa baddee eega sanii nikaa faskii narraa godhi jechuu ni dandeessi jedhan. Narraa hiiki takkaayyuu faskiif godha jechuu ni dandeessi jedhan yoo ka inni didu taate ulaagaa san guutuu dhabuun akkuma oduu keessatti amma dhageenye kana ilaa akhiraatitti illee akka guutuuf hin deemnee garsiise boodarratti waan ta'eef jecha duuba isiif heeyyamamaadhaa argine namticha kana irraa hiikamuu barbaaduun isa diduun talaaqa barbaaduun isii ni heeyyamamaa jechuu argine ulaagaa inni dirqise san irraa kaka'e jedhan waajiba dura dirqama ofirratti godhe san ka guutuu dhabe san irraa kaka'e na hiiki jechuun mirga qabdii diduu mirga qabdii faskii barbaaduun isii mirga guutuudha argannaa jedhan. Talamaffaati horii isiin fuutee deemte sanii jechuu kama hariiti kamma gaafii isaan gaafatan san. Warii san irratti akka lama jira. Osoo kan waliirra fuuti, kan teeddaamee waliirra fuuti, maalii silaa guutumatti argattii jira. Waan waliin hin rafiniif jecha, waan walii hin rafiniif jecha, warii nisii argattii jira isiillee. Maharii sanirra akkuma quraanni suuraa baqraa keessatti rabbiin jedhuun san dubartii takka yoo fuutanii maarii eega maqaa dhooftanii fi gadhiiftan gadhiisinsi kun isarraa yoo dhufe
cinaa waan maqaa dhooftanii fi san kennitanii fi jedhe. Har'a jedhan waadaa guutuun dhabuun isaa sun bakka inni gadhiisuu qabattee jedhan. Waadaa guutuu dhabuun isaa sun eessa buute? Bakka akka inni fedhinnaa isaatiin gadhiisee san buute jedhan. Kanaaf 30,000 irraa 15,000 ka'isiiti 15,000 ni deebi'aa jedhan. Osoo itti eda'ame guutuu halaal godhattiyyuu jedhan. Osoo itti eda'ameetiin na hiiki jettee jala achi baate silaa guutuuyyuu halaal godhattii jedhan warii fudhatte san jechuudha. Ammaaf waan ittiin eda'aminiif jecha dhir'inni illee gama isaatii waan argameef osoo dhir'inni argamuu baate kul'ii seenti isin guutumatti warii isaa san irraa buuteetii warii isaa deebisuuf. Osoo gama isaatii waadaa cabsuun argamuu baate silaa maal jennaan isin horii namaa deebisii kulli uf godhii maarii keessanii ni jennaan eega ka jaarsan feene taate. Ammaaf immoo hanqinni gara isaatii argamuun sun bakka kan buuti bakka akka inni fedhinnaa isaatiin xalaaquu san buutii. Kitabban ulamaa amma itti isin keessuun guutuun akka kana jetti. Waadaatu gama isaatiin cabe waan ta'eef jecha akka nama fedhinnaa isaatiin gadhiisee qobataa jiran. Kanaaf warii cinaa waan walqixa waan duraan maarii kenneefi san fudhatu haqa godhatti 30 irraa 15 ta'isiiti 15 immoo isaaf deebi'a. Itti gaafatama jalallee ni baati maaliif jennaan isa namni waadaa cabse xalaaqa gaafatullee mirga qabdi. Ammallee deebitee maarii irrallee harka 15 qabdi. Dambiin qabdu jennaan wallahu a'lam. 15 taddabaanii jechuudha. Akkaan. Dhageesse. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya warri ilaaha gammaa waliin turtan barnoota guddaa sirraa argantan jennee yaadna. Gaafii nama tokkoo taatu malee gaafii nama hunda keessa jirtu hawaasa hunda keessa gaafii argamtudha. Gaafii arraaf paartii tokkoffaa asumarra dhabna. Ganaa jummaadhaan gaafii paartiin isin gadhiifna waan ta'eef gaafii teessan ammallee warri qabdan koomentii jala kaadhaa. An gaafii teessan fuudhee sheeka isiniif hin gaafadha. Sheeyni waan beekanirraa isiniif deebisanii jechuudha. Kanaaf arraaf asumarra goolabna. Galatooma ulfaadha. Asalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.